ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Lakki boodara rabbii akkaataa akkaataa miti laayivii sinii seen amma chaarjii cufuu barbaadaan jiru giiftii koo mootummaa naasima tafaara. No, Itoophiyaa keessa waan rakkoo qaba. Achi bageessi. Abiyyi numti keessa nama siyaasaati miti nama miskiina gargaaruuti bakka maal rakkoon qabu san dhiisiiti. Adeemsa keessa jirti garuu. Siyaasa keessa jira moo yoo miqqanyaa nuti diraane malee. Miqqanyaa dhuma asirraa shirri jettu kanaaf dhagaa darbattiifani. Finfinnee daawul rakkoon qabu Finfinnee gara gadiitti akkas gadi hin deemin malee rakkoon qabu gara kaan inshaallah rabbitti biraa jiraatu buufe. Akki walla bakka tokkotti biyya isaa keessatti nam tokko waa tokko gochuu danda'u. Biyya keetti eenyu bara. Ijoollota qeensa kee cabuutti lubbuu isaanii wareegan sii qopheessiree jira. Qeensi kee utuma waan cabatee kan lubbuu isaanii wareegan kumaatamaan jiran waan ta'eef qeensa kee rakkoon hin jiru. Akka galteen abiyyiin akka inni masaara tokko harka kee keessa kaa'u goona qoyamma daawwanne. Terminaalii kan biraan akka jara keenya naamana. Waa michiru taasifnu yoo danda'ame bulchiinsa magaalaa Finfinnee fa'aa akkati bal'aa taasisan. Akkasumas kantiibaa jechuudha. Namoota akkasii waamicha ni taasifna. Adde anicha biibee gabaasa godhe mee tokkuma gabaasa godhe gabaasa godhe. Siifte mana na baasuu deemti ijoolleen iyyuu. Siiftanii mana na baasuu deemtu siin. Gabaasa godhe maaliif dhaga'amu qaba? Ayfoonii eewu kanatti qabadhuutuma godhi. Akkoon isaa silkiin isaa maa intinaadha ni iyyaata. Tokkuma godhe gabaasa. Gabaasa. Hai gabaasa kwaa dhuguma. Gabaasa bareedaa gabaasa bareedaa. Oonamni na waamen dhaga'u. Oonamni na waamen dhaga'u. Harkaan sitta himu mubaarak kennatti dhaabiyanne harkaan sitta himu mubaarak biidiyoo ba'ee jira. Harkaan sitta himu asiin jedhe. Salaamu alaikum. Asiin jedhe bar. Halo. Nama si dubbisa mubaarak. Ana miliyooni nagaadhaan kottu karaa nagaa aagiif nagiinsiifa ta'u abshiruma karaa nagaa imala gaarii imala nagaa rabbisiifa taayisu nagaadhaan kottu abaako. Amin ya. Amin. Okay. Amin ya. Nagaan kottu irrasi wanti tokko shikkiin hin jiru. Shikkiin jedhin. Laayivii kee maal akka barbaadetti balatu maal? Inshaallah. Amma Adaanech Abeebee tokkoffaa irratti shugguxii tokko sii kennuu qabdi. Tokkoffaa irratti xiyyaarri Jimmaa fuudhee xiyyaarri Addis Ababaa fuudhee si guudee gadi si qopheeffamee eeguu qaba. Eessa keessare? Jimmaan keessa xiyyaarri Addis Ababaadhaaf booleedha fuudhee. Qophaa'ee eeguufi qaba. Mubaarakaati manchoodha moo magaaluma wantaadha? Manchoo qofa beekaa Muniirimmo. Wallahi artistoota danuun simachuudhaaf qophiidha jabaadhuati. Nama baay'ee ta'e gaaziraam. Tokkummaa gudditi viidiyoo ba'eentina gochuufi. Viidiyoo ba'ee. Maannaa moo manchoodha moo addanaa baasi gaa'isa achi jimma keessa. Akkanumatti aga baasu qo'e akkanumatti. Tokkumma dafikaati maa waa barreessaa jirta moo? Silaayyuu maatiin. Footoo iskiriinshot godhi dafii. Foto kasa sika jole sinis kasa. Foto kasa. Bona ul galcha ni mo di cara kabdam bona ul galcha. Okay na galcha da bo okay rakongo. Galchi bona galchi. Bona gasti ergaddo jiratte yo kala kosta kabarresi bona. Ayye sagaleen ko jira. Injira Ayye daqiiqa. Rikkardin godhadhaa ofiisi waan eenyuti waan ta'e. Oduun simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya waggoota dheeraa biyyoota
biyyoota Kaayiroo Ijibti keessa kanan jiraachaa ture. Guyyaa har'aa imala koo gara Itoophiyaa taasisaan jiraa jedha obbo Mubaarak Musammaa. Waggoottaa muraasan darban biyya Kaayiroo keessa taa'uun kanneen rakkattootaaf harka qalleeyyii ta'an akkasumas namoota rakkina garaagaraa keessummeessaa turaniif sagalee ta'an ture jedha. Rakkoo fayyaa yeroo gabaabaa keessa na mudateef imala koo kan Itoophiyaatti taasisaa jiru biyyoota akka Turkiitti yaalamuuf asirraan deemuu waan naan mijanneef Itoophiyaa deemee dhukkuba koo yaalamuuf an obboleessi keessan imala koo gara Itoophiyaa taasiseeraa jedha. Yaa kabajamtoota hordoftoota jibbitoota keenya, yaa kanneen quba nutti qabaa turtan, yaa kanneen quba afur ofitti deebiftanii tokko nutti qabaa turtan, ani imala koo rabbii koo waliin taasiseeraa jedha. Kanaaf fayyisu rabbumadha. Hiriyaan koo yeroo dheeraa waggoota dheeraa naa waliin turanis na biran jiran hiriyoota dhugaa adda baasee bareeraa jira. Guyyaan irraa guyyaa haddaati. Guyyaanan hiriyoota koo dhugaastee hiriyoota koo sobaa adda baasee hubadhee jira. An obboleessi keessan Mubaarak dhibee na mudateef jecha yaala barbaachisaa waan na barbaachisuuf imala koo Kaayiroo keessaa ka'uun gara yaala kootiitti deemuuf tokko jedhee eegaleeraa jedha. Adhi guyyaa yaala barbaachaa biyya Kaayiroo keessaa ba'u murteesse sa'aatiin kun sa'aatii jalqabaati. Waggoota dheeraa uummata koof sagalee ta'an ture. Uummata koos gargaaraan ture jedha. Garuu yeddu lammaan kana rakkoowwan na mudatan torbanoota darban toora miidiyaa hawaasaarra deemaa turan uummata gargaaraa ture hirkatti deebi'ee ofii koo kufuun na gargaaraa jedhaan ture jedha. Kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman quba tokko natti qabutti afur ofitti qabaa turan rakkoowwan koo bifa qoosaatti ilaalaa turan garuu kun cubbuu guddaadha jedha. An dhibee koo yaalamee fayyuufis rabbii koo kadhachaa imala koo fuulduraa itti fufeeraa jedha obbo Mubaarak Musammaa. Miidiyaan keenyas kana jala bu'ee kan hordofaa ture. Obbo Mubaarak Musammaa imala milkaa'inaaf kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Fayyaa keessan gaarii argadhaa. Dhukkuba keessan yaalamaa fayyaa. Karaa isin deemtan hundinuu karaa sirrii isiniif haa ta'u jechuun geggeessaa taasisaa jira. Amma kan argaman sagantaa suuraa biyya Kaayiroo Boolee keessatti yoo ta'an sirna geggeessaa isaanii irratti hiriyootaa waliin sirna suuraa ka'iinsaaf yaadannoof suurota gaalaarii bilbilaa keessa kaa'aman ka'aa jiru. Obboloota isaanii hiriyoota isaanii gaafa rakkoo kanneen gaafa dhukkubaa biratti argamuun suuraawwan garaagaraa kaa'amaa jiraachuu karaa laayibii argamaa jira. As keessatti geggeessaa keessatti kanneen gastii keessatti argaman yaa obbo Mubaarak Musammaa bulchiinni magaalaa Finfinnee gabbeessi simachuu qaba. Hojiiwwan hojjetaa turte hojiiwwan akka biyyaatti ilaalamu jedhan itti dabaluunis ogeessa kaameeraa hanga yoonaatti suuraan kaane jechuun gama kaameeraarraa komiin ka'aa jira. Obbo Mubaarak abaasaan darasuu faqaatti gochuun dhukkuba kan koo yeroo uffadhee yaala koo barbaachisaa imala koo fuulduraa itti fufeeraa jedhan. Tokkummaa galatoomii. Tomi ulfa tokkummaa wallahi. Gaaffinatti ta'e tokkummaa meerre hiriyoonni isaa dhugumatti warri arginu warri miidiyaa irratti beeku waan ta'eef waan hanqatiin na yaadachiisa. Hiriyoonni isaa inni wajjin beekamu miidiyaa irratti meerre bar namoota fuula haaraa qofaan amma argaa jirru. Akkasii dhuguma akkuma inni jedhe hiriyoota warri kaan harca'ee dhumeera akkuma inni jedhe jechuudha. Okay, naa galaba. Yaa kabajamtoota hordoftoota keenya an miseensa gastii keessatti kan argamu an obbo Nabaanii Shaafiitii jedha. Ija koo bitaa mirga naannessee dudduubaaf fuuldura kaameeraa keessaan ilaalee hiriyoota isaa yeroo dheeraa eegan biraa dhabee gaddaan nyaatameeraa jedha. Wantoota inni inni ta'eera hiriyootan biratti eegaa tureef abjuu fuulduraaf isa fayyaduu danda'an jedhee yaadaa ture. Guutummaan guutuutti biraa dhabuun yaaddoo nattumeeraa jedha. Yaa hiriyoota obbo Mubaarak Musammaa waggoota dheeraa waliin turtan bakkoota rakkoo malee bakkoota qananiin malee bakkoota rakkootti wal barbaaduun hin jiru moo meerree eessa jirtan isin barbaadaan jira jedha obbo Nabaanii Shaafii. Hiriyoota dhabeen jira. Hiriyoota keessaa boreetii adam gara kaameraatti bahu eega komiin ka'ee asan jira jedhan. Faayisaan irraa hafee Kaayiroo keessaa Dr. Abduusee dabalatee hanga yoonaatti namni argame hin jiru. Dr. Abduusee, Abdii Muktaar, Dr. Tilii Maakiyooroo haadha faatee guutummaan guutuutti hin argamne barbaadaa jiraachuu. Kaameraan keenya irra deddeebiin ilaalaa jira.
Dabalataan dhugaa rabbii dubbachuu fi Mubaarakii nama Oromoo birattillee bakka guddaa qabu nama Oromoo foggaa 13 illee dhaabbachaa ture. Geggeessaan mataa irratti iyyuu namoonni aga kana argamuun isaayyuu nama waa tokko argaa jiru akka kiyyatti jechuudha. Ani geggeessaa isaa irratti silaa dhugaa rabbii bakki kun silaa guutuu qaba jedhee yaadaa ture. Homtuu hin jiru. Wantoota argaan jiru faallaadhaa jedhan kanan arge kan biraa kanan yaade kan biraa jedhan abjuun koo yeroo dheeraa boobaareessu sammaa gaafa gaggeeffaman boolee yookaan bakkii xiyyaaraa Oromoota danda'ee baachuun danda'u waan ta'eef baay'ee yaadaa ture jedhan garuu wanta faallaa ta'e keessaa namoota muraasa qofa ija duratti arguun gadda guddaan natti dhaga'amaa jedhan. Akkam jirtu guys du'aa godhaaf himame. Fatiyaa baateetti fatiyaa dhufteetti. Deebisoota Kaayiroo keessaa aadde Fatiyaa Mujaay yeroo jalqabaaf gara kaameraatti dhufuun obbo Mubaarak Musammaa waliin jirra jechuun sagalee si dhageessiste. Deebisoota keessaa yeroo barbaadamaa turte yeroo jalqabaaf gara kaameraatti as ba'uun asan jira jette. Yaa. Dhiirtiin dhumanii Kaayiroo keessa dhiirtiin jiru? Hin jiru. Dhiira geemii malee dhiira nama gaggeessuun qabdanii isin? No. Dhiira sadarkaa qofa qabdu. I'm so sorry. I'm so sorry. Dhiira hin qabne. Shamarran qofa dhiirri keessa toofee fi reedii qofa jira argitanii? Kabajamtoota hordoftoota keenya geggeessaan obbo Mubaarak Musammaa karaa laayivii tiiktookiin kan itti fufee yoo ta'u kanneen qaamaan biratti argaman magaalaa Kaayiroo jeeqaa jirraa jedhan kanneen keessaa hammi dhiirotaa baay'ee gadi bu'aadha kanneen kaameeraa irratti argamaa jiran irra caalaan isaanii dubartootaa jedhan geggeessaa obbo Mubaarak Musammaa abbaa Oromootaa ta'uun waggoota dheeraa biyya Kaayiroo keessa taa'ee tajaajilaa ture rakkoo akka tasaa yookaan dhibee akka tasaa mudate yaalamuuf imala isaa jalqabaa kataasise nuti feemasoota Kaayiroo muraasni irratti argamneerraa jedhan waa'ee feemasoota afanii garuu guutummaatti kaasuun barbaanne jechuun dubbatan haala amma deemaa jiruun obbo Mubaarak Musammaa geggeessuu irratti argamaa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa yeroo jalqabaaf imala isaanii ka jalqabaa tokko jedhanii eegalaniiru yaalii isaan barbaachisuuf Oromoo irraa du'aayis dabalataan barbaadu jechuu waamicha taasisan obbo Reedii Adam akkam jirtu yaa kabajamtoota hordoftoota obbo Mubaarak Musammaa geggeessuuf magaalaa Kaayiroo keessatti argamna jedhu obbo Reedii Adam itti dabaluunis geggeessaa irratti sirna suuraa yaadannoof mattaawashaawwan kaa'amuu barbaachisaa ta'e obbo Mubaarak Musammaa waliin ka'aa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa eebbifnee geggeessaa jirra nuti hiriyoonni isaaf kanneen isa jaallattoota ta'an kanneen naa waliin lakkaa'aman namoonni muraasni cinaa kootti argamu obbo Mubaarak Musammaa geggeessaa jirraa jedhan obbo Mubaarak Musammaa itti tolee biyya keessaa ba'aa jiru osoo hin taane rakkoo akka tasaa mudate yaalamuuf imala isaanii jalqabaa taasisaniiru jedhan artisti Zaazeenuu yoo jiraate gara kaameraatti fidaa jechuun komentii irraa yaada kaasaa jiru artist Isaaq Zeenuu geggeessaa kana irratti maaf argamuu dhabe jechuun komentii jalaa ka'aa jiraachuu maddeen gabaasan. Tokkummaa inni kaannaa itti egaa achirraa yoo rabbi jedhe turkii deema. Inni ammatti du'aayii barbaachisaa du'aayii godhaa fi karaa milkii akka ta'u milkii gaarii hawwaa fi rabbiin immoo gisee galee kalutti akka isaa milkeessee turkii deemu du'aayii godhaa fi kanuma barbaachisaa mire ammaaf. Maal jetta Tokkummaa? Kabajamtoota hordoftoota keenya an Reedii Adam jedhamaa jiran obbo Mubaarak Musammaa yeroo jalqabaaf imala isaanii gara Itoophiyaa akka taasisaa jiran yaala isaanii barbaachisaa biyya Turkiitti taasisuuf tokko jedhanii eegalaniiru jedhan nuti hiriyoonni isaaf suddoowwan isaa gaggeessaa sirna isaa taasisaa jirruun yaalaaf ka biyya alaa deemaa jiru yoo ta'u yeroo jalqabaaf imala yookaan balalii jalqabaa ka Itoophiyaatti taasisu balalii lammaffaa gara Turkiitti taasisaa jedhan obbo Reedii Adam ibsa baasaniin nuti geggeessaa irra jirra yaa hordoftoota kabajamtootaas jalatti argamtanuu obbo Mubaarak Musammaaf kanneen isinirra barbaachisu du'aayiidhas jedhan du'aayitti dabaluunis imala gaariif milkaa'inaa isaaniif haa ta'u fayyas isaaniif haa ta'u jechuun miidiyaan keenya irra deddeebiin akeekkachiisaa jira. Tokkoffaa amna deema lammaffaa yaaliidhaaf deemaa
du'aayi godhaaf namni 3,880 kuni du'aayi godhaaf nagaan rabbi haa galchuu yaalii isaallee irratti akka rabbiin fayyaa isaa guutuu harkatu irratti du'aayi godhaa. Komiillee dhiisaa nama karaa deemu komii ittiin baay'isanii dhiifamaan biran turre halaal irraa hin dhagachaa ture. Dhiisaa maqaa namaatis hin kaasina du'auma godhaaf. Maaliif mucaan kuni nama tiruu dhukkubu tiruun dhukkuba isaanii beetanii isumaaf du'aayi godhaa. Opereeshina malee rabbiin akka fayyisu rabbiin akka irraa haa maratu jaalal akkanumatti akkuma rafetti irraa haa hammisu jaal. Komii maal dhiisa wallahi please okay dhiifama naa godhaa kanumaan jiru barbaada maqaa namaan kakkaasina maqaan barbaachisu isin dhaabsisa jeetiin hojiirraan ture maqaa namaan kaasin hafadhe dhufee agaggeessu hafadhe adiisu Munir godha waan ati yadda irratti dhugaa dubbachuu fi namni keenya jaalalumaaf nama adda addaa iyyaafata. Mubaarak gaggeessaadhaaf dhugaa rabbi nama tokko iyyaaf naannoo iyyuu amma har'an dhagaye amantanii waan wattanii maaliif jenna sababa sanuu makiinadhaan isaan qabatee dhufuuf na yaame malee nama tokkotti hin himne nama biraa sobawwannoo jechuun gaarii miti baqallee ol balleessuun gaarii miti amma innis nama imaltu waan ta'eef waanuma yaada dhugaa wayii irratti yoo deeman gaariidha. Mubaarak ofumaa fi haadha manaa isaatii fi faamiliifas isumaayyuu anuu isin himeera anuu har'a dhagaye dhugaa rabbi akka inni galu sababa konkolaataa isa fiduu fi waliin komatinaa sababa soddaatiif jeegaa bakka kara soddaatiin dhagee malee qubaa hin qaban jee dhumate maali kanuma sababa saniitti iyyuu miti dhugaa rabbi konkolaataadhaan sababa isaa fiduu dhugaa rabbi rakkoon qabu. Okay. Asirratti galatooma. Ani yaada as keessatti kaasu fakkeenyaaf namoota dhabaman komii uummataa dhaga'uun dirqama kooti gabaasuun dirqama. Fuulduraaf illee viidiyoo hojjedhannaa waan uummataa waraana wayii qabu waraana wayii ijaaruun qabu. Uummanni komii kaafnaan waan uummataa dhaga'uun koo dirqama fuulduraaf akka diraawwadha garuu dhufii kiyyaa waan godhuus qabu. Oduu mubaarak irraan qulqulleeffachuu qabda. Waamicha godhee fi yaamee arraan deema jiru hiccitii nama muraasaa qoba qaba. San kurraa qulqulleeffachuu qabda irra ture amma rakkoon qabu. Ayyee waan sana hin dhimna gaa waan sana sumaan dhimna. Okay boonaadha carraanaa kennaa gaa boonaan carraadhaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya baga nagaan ooltanii kan nagaan isin oolchi nagaan isin haa bulchu duraan dursa obboleessa keenya kan karaa imalaa jiru. Rabbiin nagahaan biyya abbaa isaatitti maatii nagaatti rabbi isaa haa galchu akkasumas hawaasa keenya buleessi keessan gara biyyaa haa imaluudhaaf yookaan haa wal'aanamu horri bu'aa bahii hedduu keessa darbaa turtan garatoomaa firiin isin irra dhaabbataa turtan jechaanis gochaanis waa hedduun agarsiistanii jirtanii Muniir irraa eegalee galatoomaa isin jechuu barbaada namni kan wal komatuuf illee waan kan waliinii ta'eef wal komata malee namni hammeenyi walirraa qabaateeti miti. Kanumaaf hawaasni keenya kan jala kana waa babarreessullee babarreessa malee diinummaa namni waliin qabu tokko hin jiru. Kanaafuu irra guddaa obboleessa keenya akka rabbiin gartee wal'aanamee fayyee garanattas deebi'u du'aa gochuuf hin irraanfatina. Hundutti keessan wanti nurraa malu jiraatu namni kun imaltu karaa deemaa jira namni imaltuudhaaf malu nagaan bobba'ee nagaan haa galu jechuutu nurraa mala waan taateef akkasumas warroonni dhuftanii bira dhaabbatanii kaleessa sarras galatoomaa isin jechuu barbaada akka nam tokkootitti mubaarak yoo taate dhugaadha nama biraa haqa qaba galata qaba geggeessaa isaa eenyuun dhaqeetti geggeessuu danda'a haa ta'u malee yoo inni namatti himne namni yoo gartee dhufiin akkamitti dhaga'ee dhufuu hin qabne jechuunis nurraallee malu namni waan qabuuf wal komate waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaadha obboleessa keenya rabbiin ammallee nagaan si galchee wal'aanamtee fayyaa ta'e ganamaatitti deebitee akka maatii kee ilmoo ta'etti deebitu rabbiin sii kadhanna.